achi keessaa sosoodhaaf rakkina hamaa keessa jiran. Abiy Ahmed marataadha, they know he will kill them. Yoo naggaragaltan na dura dhaabbattan na jalaa deebinaan isiniin ajjeesaa ifatti itti mee jira. Irra hedduun oppidoodhaa warra ajjeechaa sodaadhaaf taa'u. Kasilaa baqachuu jedhu karaatti baqatu dhabee karaa baafatuun dhabee rakkina hamaa keessa jirtu oppidoon. Akka alaalaallu kanaa miti akka alaalaallu akkas gubbaadhaa barreessa yookaanis miidiyaa gubbatti asban haasawan kanaa miti. Keessi isaanii baaraga qaban sodaa guddoodha qaban akka jiruun isaanii dhumatti ni beekan rakkina hamaa keessa akka galan if beekan jechuudha. Rakkina uummataa wajjin keessa galan kana rakkina ifii waliin keessa galan rakkina Abiyyi wajjin keessa galan rakkina maas addunyaadhaa wajjin keessa galan keessattuu walitti bu'insi wasti wajjin Itoophiyaan goote Abiy marataan godhee oppidoo isaa bara dafachiise. Irreedduun isaanii Itoophiyaan akka beektan uummanni Itoophiyaadhaa kun Ameerikaa akka lubbuun laalan. Ni sodaatanis Ameerikaan maasii akka jannatan laalan akka jannatatti warra bar Ameerikarraa hafte guujambar fooqee gubbaaf darbu. Warri Itoophiyaadhaa Ameerikaan sirraa badde Ameerikarraa hafte abjuun aangoota Itoophiyaadhaa Abiyyirraa eegalee Ameerikaa tana jiraachuu dhufanii jiraachuu. Abjuu sanii kana namni Itoophiyaadhaa dhalootarraa wanni inni abjoochaadhaa duu Ameerikaa. Abiy ilmaan isaatiif ijaartiin isaa as baafate duraan. Amma gaa Ameerikaa dhufuu hin danda'an Ameerikaa fiduu hin danda'u dhufuu hin danda'anii as baafate. Kanaafuu abjuun jara kanaa silaa as dhufuudha. Eega Ameerikaadhaa wajjii wal dhaban. Eega Ameerikaan travel visa aangoota Itoophiyaadhaa guutuu dhorkatte oppidoon if keessa oofte. Aangoota oppidoodhaa if keessa quban hedduun hirfatan. Maaliif duraan ogguuni biyya saamnee bakkitti baqannu. Atiles bakkatti baqannu qabna waanju qabeenyi isaanii as baafatan karaa Ameerikaadhaa karaa Awurooppaadhaa karaa Eeziyaadhaa baafataniiti fuuldura aangoon tun aangoo dhaabbattuudhaa miti asirraa ka'uudhaaf teenya fuuldura qabeenya keenya kana achi baafanna waanjuuni qabeenya asii wal qabatan maqaa obboleeyyaniitiin maqaa ilmaaniitiin maqaa firaatiin as baafatan. Arra garuu Ameerikaan travel baanii irra kaa'uudhaa fi akkaawunti isaanii firiis godhuun suni waan kana abdiitti cufte. Qabeenyi isaanii as ba'e hundinuu tokko hin jiru. So wanni oppidiyoo if keessa kuffise biyya westiidhaatii wal afaan deebi'uu isaanii caalaa Abiy Ahmed paasapoortii lachuutu irraa guuruudha. Jarri kun yeroo miidiyaatti asban biyya bulchinaa biyya harkaa qabnaa biyya bulchinaa badhaadhinaa walit dabalamuudha maal haasawanii malee keessi isaanii oppidummaan ifiifuu walitti dammaramuu hin dandeenye jira keenya. Oppidummaanuu Abiyyi fi oppidoo walitti hin dammaramne oppidoodhaa fi oppidoo walitti hin dammaramne oppidoodhaa fi uummanni miseensummaan isaaniitu walitti hin dammaramne hanga ammaan tanaa wanni dammaramuudhaa fi badhaadhinaa fi arongaadee ashaaraadhaa fi balaaqalaan isaan haasawan abjuu taatee itti hafteeti arra yaa gooytaa eessaan seena eessaan na liqimsa eessaan na baasaa keessa jiran. Namni guuni hedduu haasawe make sure namni hedduu haasawuu rakkoodha qaba. Namni hugguu hedduu haasawe mootummaan tasgabbii qabdu hedduun haasawittu. Hedduun lallabtu namni dhuunfattis tasgabbii qabu nagee qabu if keessatti nagaa qabu if wajjin hedduun lallabu. Maaliif hojiin saatuuni haasawitti tartiibaan biyya bulchaadhaa jiranii uummata biratti fudhatama qabanii uummata wajjin rakkinan qabanii kanaafuu wanni hedduu haasawanii fi lallabuun hin jirtu. Hoggoonni miidiyaa akkatti wacan kana silaa isaan bulchiinsa harkaa qabnaa ammallee abdii qabnaa kana silaa uummatatti himuu barbaadan. Nama harkutti nama miidiyaa isaanii ilaalutti kan himuu barbaadan. Dhaamsi isaan dabarsuu barbaadan. Lakkii nu tasgabbaa'oodhaa karaa badhaadhinaa deemu jirraa arongaadee ashaaraa kaa'u jirraa maal godhu jirraa silaa kan reyaalitiin keessaan jirtu garuu oppidii ummaan mataan siidhaa walitti dammaramuu hin dandeenye.
isaanummaanuu badhaadhuu hin dandeenye arraan tana miseensonni OPDOdha warri gadii kanaa warri saamachuu hin dandeenye mindaan isaanii kafalamaadhaaf hin jiru kana ragaa namneen fira OPDO qabdan yookaan beeytan bilbilaatii gaafadha mindaan isaanii kafalamaaf hin jiru ilmaan jala beelawaa jiran aangoota OPDO kaabinoota warra saamachuu hin dandeenye warra bakka waasaa ban hin jirre ilmaan isaanii waan taaksii iskuulaan dhaqan hin qaban ilmaan jala beelawaa jiran waan ilmaaniin daara baasan hin qaban weeris badhaadhina barra kana ummanni keenya wanni beekuu qabu wanni akka gaariitti hubachuu qabnu badhaadhinni isaanuu hin badhaan arra horiin silaasaa matan sunuu hin jiru birri Itoophiyaadhaa waa takka hin bittu jaartiin mana keessaa itti iyyaa jirti aangoota OPDOdhaa kalee saamee itti galcha kalee qananiin jiraatan arra gaafa guyyaa keessaa rakkoo isa ilmaan keetii fi maatiin kee jaartiin kee gura rakkoo keessa galan badhaadhinni ati haasoftu badhaadhina yoomi jiruun hawaasaa gaafa Ihaadig qananii turte OPDOdhaa biratti gaafa Ihaadig namni yoo xiqqaatte maal inni bara haada qabaa maallaqa waan qabuun gabbeeti mindaasaa fudhatee bitatee gara mana galuu ture arraan tana garuu mindaan sunuun jiru yoo arkateo mindaan inni arkatu suni ilmaan isaa jiraachisuudhaa miti mataa isaa jiraachisuu hin danda'u then what is badhaadhina kana hundaatu itti copee OPDO biyyaas khasaaraa keessa buufnee jirraa ififillee khasaaraa keessa gallee jirraa afaanii ol baanee wanni miidarraa haasoynu hundinuu ummanni kijiba ta'uu nu jala baree jira eega aangoo qabanne OPDOon eega Abiy Ahmed aangoo qabate ummata kana itti kijibaadhaa jirraa ummannis kijiba nu jala beekee jira booddeen teenya akkam ta'uudhaaf teessi mala dhawannaa Abiy kana if dur arge jarri kuni waan kufaatirra jirruuf na jalaa baqachuudhaaf ta'an na jalaa deemuudhaaf ta'anii kanaafuu duursee paasapoortii harkaa guuruudhaan qaba jeetti jara guutuu paasapoortii harkaa guuree arraan tana harka duwwaa taa'u jiran maaltu addeema ta'anii afatan jechuudha maaltu itti aanaa garam seenuu teenyaa murtiin keenya maal ta'uudhaaf ta'a kanumaa jenneeti Abiy harka dhoyne kanumaa jenneeti OPDOummaa teenyatti dinnee arra ifitti gaddaadhaa jira jechuudha rakkina hamaa keessatti ifitti gaddaadhaa jiran jira keenya sigalee rakkinni keessa isaanii jiru kana fakkaata rakkinni OPDOon akka OPDOtti if keessaa qabdu yookaan PP tribisin namni PP dha jaanan OPDOon jaanii PP akka PPtti rakkinni if keessaa qabdu rakkina akkanaa kana hogguu alaalaalte ijji fageessitee waan laalle arguun dandeessu ijji halaalatti waa gartu garuu gulaalte OPDOon ifiifuu keessa isitti rakkoo hamtuu keessa jirti airlinesiin Itoophiyaadhaa free stage jira kana booda duraan galii sila harkatan achirraa warri silaa hawaasaa mutu warri silaa horii saamee alatti ergatee baankii alaa haatu bakka irraa harkatan achi aangaruur guddaan sun cufti dhaabbatee jira arra isa jirana yoo bara Abiyyiin bara badhaadhinaa jenna bara badhaadhinaa badhaadhee jechuun jiruu raahaa jechuudha jiruu qananii jechuudha jiruu sadoodhaa jechuudha jireenya bareedaa jechuudha bara jechuudha duuba gaafa Ihaadigii maal jenna gaafa Ihaadig faadhaan maal jenna gaafa Dargii faadhaan maal jenna gaafa Atlas namni gabbahee nyaatee quufee galu barri Abiy bara beelaati bara dhabsuu bara agabuudhaa bara jireenyi xiqqaa fi guddaadhatti dukkanaa'e bara naggaadeen biyya keessallee waan naggaddu dhabdee harka duwwaa hafaadhaa jirtu jechuudha barri Abiy bara silaa warri silaa naggaadeen kameeshaa alaa galchulleen waan alaa galchuun dhabee harka duwwaa jiru naggaadeen biyya keessaa waa bittee gurgurtillee waan bittee gurgurtu dhabdee jirtu barri Abiy bara soogiddaa fi zeenni qaalawe barri Abiy bara shunkurtaa fi dinnichaa namni bitachuu dhabee waxii keessaa dhiisee bishaan nyaachaa jiru bara kanaatiin yoo bara badhaadhinaa jenne den bara biraatiin hoo maal jenne bara san duraa hundaan barri Abiy duraa hundi bara Abiy caala barri Abiy duraa hundi bara Abiy irra wayyaan
duuba bara kaanii maal jenne yoo bara abiyyiin bara badhaadhinaa bara sadoodhaa bara qananiidhaa yoo jenneen dan warra san duraatiin hoo maal jennaan oppidoon kana afaaniin badhaadhinaa jettu malee akka biyya khasaaraa jirtu tolchitee beekti maaliif warra khasaara keessaa isaanis tokko waan taateef akka gaarii tolchii beekan kana rakkinni isaan keessaa isaan jeeqaadhaa jiru wanni halkan leelii ka'ee taayyeen shani juuf eessaan rafan battaayii qofa miti hundi isaanii dabballee isaanirraa eegalee eessaan rafan akkamin rafan gareen biyya khasaarte gareen biyya amas sadi keessatti khasaaraa amata 30 olii biyyarra fidde eessaan rafan ummanni kun bar isaan nyaachuudhaaf ta'a fuuldura sila akkuma caljinne isaa qabsoon jiraachuu baattee ubar ummanni Itoophiyaadhaa kun namni gaafa beela'e akka Dr. Marraan jee ummanni beele mootummaa fi nyaataa sanii ummanni kun bar isaan nyaachuudhaaf ta'a namni yoo gabbahee nyaata bitatee galuu hin dandeenye the least wanni irraa gadi tan namni barbaadu waan garatti ganyaatan namni yoo nyaachuu hin dandeenye hattumma abba gaangissarta ableedhaan wal seen qawweedhaan wal dhawa nama jeesee nyaata fudhata nyaataa jecha nama jeesa ni dhufuudhaaf deemu mootummaa abiyyi irratti bar waan akkanaa kanaa jira wanni itti aanee abiyyi dhufuudhaa ta'a ummanni guubeedha kana achi sarala eega lollimmaan tana amat tokko keessatti lollimmaan tana kun biyyaan gan takka beelees miliyoonaan beelees miliyoonaan buqqaas amata lama keessatti maaltu ta'uudhaaf ta'a kana namni ballaan namni duudaanis kaalkulee godhuu danda'a akka danda'a biitti garam deemaadhaa jirti abiy biyya garamiin deemaadhaa jira OPDO'n biyya garam oofaadhaa jirti baranga bar seenaa Itoophiyaadhaa keessatti gaafa dargiidhaa bar embaasiileen hin cufamne gaafa dargiidhaa embaasiin takka illee hin cufamne osoonuma embaasiin hundi nagaan dargu jirtuuti mangistuun dheessee biyyarraa baqate gaafa TPLF embaasiin ni dabalamte malee hin cufamne Abiy Ahmed seenaa biyya Itoophiyaa keessatti nama embaasiidhaaf waan kafalu dhabee kufaatii diinagdeedhaatiif jecha kufaatii dippiloomaasiidhaatiin embaasii 30 takka nama cufsiisee jechuudha embaasii 30 takka addunyaa 30 takka irraa citee jechuudha muramee kuni Itoophiyaadhaa miti biitummaan waan wanni kanaa irra geesse takka illee addunyaa irra yaatti naayima akka naa wajjin badhaadhinaa akka naa wajjin fuuldura deemnaa akka naa wajjin Itoophiyaan 2050tti